Kiristaanummaa lallabadha. Yesuus karaadha dhugaadha. Isa malee karaan tokko iyyuu hin jiru. Allaan keessan isa daamatti gudeedeedha. Kana liqimsa. Baay'ee baay'ee. Iddoo gaarii naa oolaa abbaan koo Bareeddu amantii bareeddu qabda. keessa jiraachuu dandeessan obboleeyyan koo keessa jiraachuu dandeessan nama guddeessi garuu amanna rabsinaa isin baay'ee nama guddaadha. Baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajaa akka yaada gooti guddaa. Lallabaddu amma lallabachuu hin dandeessu amantaa tan ta'e itti nu afeeruu hin dandeessu. Baay'ee baay'ee. Hanqasuma amantaan kan ta'e beekumsi keessayyee deem gaafa barattee lallabda. Boqoddu wayyoo uummata kana. Yohannisuma takka illee taatu dubbisuu hin dandeessanii guutuu isii nutti. Abo mana kiristaana silaana yaamanii lallabadhu jedhani. Nama shanii shiroo san irratti lallabna sila. Maali isin kiristaanummaa lallabadha isin hin jenne ijoo namni lallabuu dandeessa lakkoofsa tokko barreessame. Namni amantii keessa lallabuu dandeessa. Akkanatti waan namni itti amanu arrabsanii kaanii isin keessa nama guddaa jira. Maarreedha isin kabanyeedha maas akkanatti waan namni itti amanu arrabsanii kaanii. Inni saayikoo kennatti taphachuu barbaaddeeti. Waan isin jettu nageessisa Allah ni hin fuudhee jetti. Yaa mucayyoo nuti wanni asirra TikTok agarteenne haasofnuu fi rabbiin abbaan jedhina yaa hin jedhina isin hin jennaate muun fuudhen hun jettaasa. Siyaa nyaattu qurxummiin isin hin jedhuuti. Maal nuti rabbiin isiniinuu abbaan jedhina. Allahan subhaanahu wa ta'ala abbaan jedhina. Rabbiin hin dhalchu hin dhalu jennee isinitti himu jirra. Atammuun fuudheen hun jettaa. Mataan kan kee nagaa hin deenne salaamnesh. Nuti rabbiin keenya hin fuudhu. Rabbiin keenya jahaadha manaan qabu. A'uudhu billah. Rabbiin keenya ilma hin qabu. Isin tuyyuu ilma qaba jettee nutti haasa'u jirta. Nuti isin gaafachuu jirra akkamitti dhalchee jennee isin gaafachuu jirra. Macaafa keessan irra jira waaqayyo nu dhalchee jedhee. Akkamitti dhalchee isaa? Jecha saalaati kun amma nama salphachiisaa minni kun waaqayyo keenya Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa dama irratti waaqayyo dubbii dhugaatiin akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin uumaan biyya lafaatti nu dhalchee jedha. Kun ilma koo isa maal jedha faarfannaa boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti kun ilma koo isaan dhalcheedha jedha. إسألنا الكجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من ألشكم يا جماعة. نتو ما يقرأ الكنة بر. نتو ما يقرأ الكنة. وقيل أنت قل الكيتشو. أيوة. ديسا جنن نتي جتشكنا ديسا ربي إن الكنجرين أجي ندين سنتي وروانا. متجانا مول سنتي سني يكون وكانت ربي أكنا دان نجتي ربي كينيا هذا منانكو. ربي كينيا هندلجو. Rabbiin keenya hin dhalu. Abbaallee miti haadhallee miti. Rabbiin keenya abbaallee qabu haadhallee qabu gadaamessa nama keessaa hin ba'u. Isin keessa hin jibbaanne nama waa gadaamessa haadhaa keessaa ba'e ilma dhiiraa kan qaama saalaa qabu. Qaama saalaa qaba jedha macaafatu dubbate isa kan. Nama akkasuma nama qaama saalaa qabu nama dhiira nama kittaaname. Nama qaama saalaa isaa qaban kennan. Tamaam. Kana isa kana waaqa jettanii kan yaamu jirtanii isin dhiisaa isin hin jenne. Yesus waaqetti amantaami? Exactly. Okay, daqiiqaa shan sii kenneeti Yesus waaqaa jedhiiti nu lallabi bakka daqiiqaa shan booda gaafin si gaafadhaan buutu itti fufu. Daqiiqaa shan lallabi nutti mata dure maalirraa nu lallabu feeta dura mata dure. Jechuun lallabuuf hin dhufne gaaffiin gaafadhaan jedhee siin gaafachaa ture. Wayyoo kiristaana gaafii ayyee hin gaafattu har'a lallabadhu carraa sii kenne kiristaanummaa nu afeere kiristaanummatti. Kiristaanummaatti. Haasa'uun beektu amantii kee uummata itti afeeru lallabu barsiisuu hin dandeessu. Uummata itti afeeru lallabu.
Oyo carraa kana silaanuu kan kiristaanii nama lamallee taatu dhaqeetumaan fuudhaa bara. Elame. Beeka Eh. Yesuus waaqa akka ta'e ni beektamuun beektu. Karaa isaa fayyinni nu laatameera. Okay, nun lallabi Yesuus waaqa jedhiiti nun lallabi keewwata ragaa wajjin lallabi boodarra si gaafadha daqiiqaan 5 Hojii keeti. ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 fayyinni. Dura dhaggeeffadhu beeka. Miti. Yesuus daqiiqaa 5 siifin kan ni lallabda waan Yesuus waaqa jettee lallabdee ragaa wajjin achi booda waan lallabde san irratti ragaa si gaafadha qalamaniin qaba. Eeshi. Okay, itti fufee. Lallabuu gaayu. Waaqayyoo jalqabatti waaqaaf lafa dhumee jedha. Achirraatiin kana. Waaqaaf lafa dhumee erga xumuruu ka'ee booda nama dhumee jedha. Gaafa nama uumu sanaa nama akka isaatiin mari'ate waaqa akka isaatiin mari'atee jedha. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kottaa nama uumna akka fakkeenyaatti akka fakkeenya keenyaatti jedhee nama qaama biraa gaafateera. Innis abbaa ilma fuura qulqulluuti. Uumama biyya lafaatii dura Iyesuus Kiristoos akka jiru sirriitti qalbeeffadha. Biyyi lafaa isaan akka uumamte iddoo kanatti qalbeeffadha. Atillee isaan akka uumamte iddoo kanatti qalbeeffadha. Waaqayyo abbaa ilma fuura qulqulluu wajjin mari'ateera waan ta'eetiif tokko jedhi. Erga namni cubbuutti galee immoo Waaqnii fi sabni gargar ba'e jannata keessaatiin ni ba'an duuni isaanitti gale biyya lafarratti fayyin dhibe yeroo adda addaa waaqayyo tarkaanfii karaa adda addaa karaa garboota isaa fudhachaa ture bara Nohi bishaan badiisaatiin balleesse namni qulqullaa'uu hin dandeenye kanaaf murtoodhuma ilma isaa kana gara biyya lafaatti ergee jedha Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti kaayyoon waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef immoo fayyina keenyaatiif namni waaqayyo arguu waan hin dandeenyeef karaa garboota isaa karaa raajota isaa bichaatiin dubbataan dhagaa waan tureef ilmi isaa kun immoo gadhuuf deebisee foon uffatee akka nuyi fayyinu nu taasisee jira. Kanaatiif Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba sagalichi waaqa turee jedha. Waaqa bira turee jedha. Sagalichi immoo foon uffatee gara biyya lafaa dhufee jedha gabaabumatti. Kanaaf Iyesuus Kiristoos kaayyoon gara biyya lafaa kana dhufee si fayyisuuf anaaf si fayyisuuti dhufee jenna. Kanaaf Yihuudoonni guyyaa dhaloota isaatii michaa waan beekaniif isa kana fudhachuu hin dandeenye. Kan fudhatee fayyeera kan hin fudhanne immoo ammayyuu itti faradeera. Yesuus ilma waaqayyoo ta'uusaa dhaga'ee kan hin beeksisne jedha. Namootaafis immoo kan hin himne jedha. Ammayyuu firdii jala jira. Firdiin isatti faradeemeera jedha. Macaafa isaatti waaqayyo. Kanaaf Iyesuus Kiristoos kanadha jechuun barbaada gabaabsitanii. Fixattee? Fixattee. Mata dureen raasoo itti maali? Aggeeffatta. Amma anas si gaafata qoy. Aggeeffatta. Jechuun daqiiqaa baddeema waan baay'eedha. Fitte siin gaafadha amma waanuma haasoo itti kan irratti jechoota tiyatti irratti si gaafadha beekaa koo. Waa hedduu raasoo itti. Yesuus akka gartee ilma gartee akka abbaan ilma ergee dubbattee sagalicha waan jaamu dubbattee akkasuma fayyina irraa haasoo itti gartee dhaloota isaa irraa haasoo itti firdii irraa haasoo itti mata dureen qabu. Anyway, Yesuun kallattiidhaan wangeela irraa Yesuus waaqa kan jedhu nuuf hin kenne Yesuus Kiristoos gartee akka abbaan ergee waaqayyoon akka isa ergee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 ragaa goobas kan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 waaqayyo akkasii tokkicha ilma isaa ergee jira. Yesuus ilma moo waaqa? Koi iddoo jalqabaatiin kaagaa. Laala ammaan si gaafata. Laala. Uummata tokko lakkoofsa 20 Quraannis qaama biraa mirateera. Quraana keessatti rabbi qaama biraa mirateera. Eenyu mari'ates jettan isin. Beeka. Quraana keessatti rabbi gaafa nama uume nama biraa mari'ateera. Eenyu mari'ate? Beeka. Gurba. Eenyu mari'ate kana natti beeka. Ana si gaafachuu deema lallabattee fixattee ifi fixattee daqiiqaa 4 lallabdee. Lakki. Uumama siin gaafadha. warraatti hojii deebisuu qabna dura. Aboo siin gaafadha waan haasoo ittirraa goobasi iyyiteetuma ce'uun godha mata duree takkarraa haasoo hin eeyyi.
mata dureen qabu Yesuus waaqa kan jedhu nuuf hin himne ilma jetta firdiidha jetta fayyisa jetta abbaa ergetta waaqayyo mari'ateen ilma isaa ergetta kuni mata duree burjaajeessaadha jechuu akka itti nyaatan hin qabdu dubbii kan kee gaafiin si gaafadha Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 dubbiste achirratti waaqayyootu ilma isaa ergee jette ilmi san eenyu tokkichi ilmi waaqayyo Yesus Kristos ga. eenyutu erge Yesuus Waaqayyo ergee isa wajjin uume sanaaf foon uffachise ergee. Hold on. Waaqatu waaqa erge moo waaqatu nama erge? Waaqni nama erge moo waaqni waaqa erge? Waaqatu waaqa erge. Waaqa lama jechuun tokko. Dhageessan jiran waaqa lama jira. Tokko waaqni tokko waaqa tokko erge jechuun waaqni ergame kami waaqni erge yoo kami? Oi, sagalichis waaqa bira ture, sagalichis waaqa ture jedhama. No. Waa esi meera boqonnaa tokko keessatti gaafatan. Beeka. Sagalichi durumayyuu waaqa biyya. Wanti iyyuu malee wanti dhageessuusa. Iyyaa si deette haati na dhaggeeffadhu ka. Waan jee waaqni tokko waaqatu waaqa ergeette. Waaqni ergame eenyu jedhama? Ka ergee eenyu kamime? Koi amma ni lala uumama boqonnaa 21 boqonnaa 20 Afaan Oromoo siif hin galu. Afaan Oromoo siif hin galu. Uumamarraa kana uumamarraa na gaafadhu. Bas nagaan gabbu'i waan fayyaa qabu mata duree irraa soo itti fidannaan galatoomii. Uumamarraa kee uumamarraatti na gaafadhu qaba. Maqaan keetiif as walitti hin deemtu. Rakkite wanti wayyoo maali wanni mata duree akkuma abdi jedhee fi fixatee dubara akkasuma jedhee bas dhaabbate. Ragaa fidee wangeelan dubbisu. Fayyaa jaa firdi jala jira jaa ilma jaa sagalee jaa لا إله موضوع ما تدرين قبض وانت ولا الحمد لله لا نيمة أما وانجد مكان الراسلة وانجد مكان الرا يسوسي سجل مو علم مو واقع هون داينو تلا هون دوما ننجد بر يسوس واقع مو علم واقعات مو سجل إن لا تجري إن لا واقني واقعت واقع إرجع دبر واقعت واقع إرجع واقني واقع كيف درجة واقع سنتي واقع الله أيام تندو مين ترى صوتي سايتو يولا لبچو دنيس أيام تنو أيام تو أكم جرت نجا كيسني لا أستاذ للمني نوجا مالي جنان نمني وان وبربار للبي باي رمني ورا كنا ننجر وان تي واقع قافت أكسوي أكس يا راجل جرا نجان سباتو جرتو أيام تو جرا قلت واقعي وكم سن نجا كيسني ويا الحمد لله بقجراتي وهدوتو نجا وصلنا قافتين نورب سيدي من كريستانا بكامبو أن يجي سنا فوراتنا أنا أسرع لك أنا ربع في النفن أسرت واسدي سنة مولفة واسدي متدم تمو نجام ما وانسدي ما نمت وايتون قافي سجلين كوجرا سجلين كنجر نيتور تولشي واقع سديت أستاذ واقع سدي سيميدي إمام برباريت أستاذ واقع سديت سلاسة نتمودين تبلو نيتور كيا كوا تنجر جالنتا لا واقع أما كوي ستما تكفاني أيانتو أمانتانا ما لطفتني الرانا ساينا أيانتو ميرا كيسا سينو ديمتا ستما كويكا أنا ما وايا منتا ستنا ما كويكا وانا قافت تسيفان وان جدي لما أكما يكون فأتي دي ماسا هانتوني نفيدان كفرمو في بافتن ردي من جران ما نمان لكي فتو أيانتو قبسيستاني قلقلة سناركا هيك ويكا نو وإنما ديسي yoo lallabdee hin lallabda waas si gaafadha na gaafata kana deemna lallaba maal waasadiin si dhaamaan ta'e sillaasee naatiin haadhaamtu hin jirtu ayyaantu way waan ol galchuu jiruuf dhageesse takka waan sadasii dhaamu kana ka amma meesiin gaafadha suuta neetworkiin keetu nu rakkee jira neetworkii guuti kottu fayyisaan abdii bira jiru kun kan network Nagama sagaleen ko. Ayyaantu jirta? Nagama sagaleen. Jirta si? Nagama network. Jirta dhaggeeffadhu jalqaba hin jarjarini. Okay tamam. Maali waan sadii waan macaafaa himuu barbaaddamu ati waan argite dubbachuudhaaf.
No, waan aan argan dubbadhu waan amantaa kiyya wal qabatu waan amantaadha wal qabatu tokkoffaan amantaa namaa sa'aatii 24 laxxafattanii irraa naasana. Lammaffaa ijoollee shawaa kana sa'aatii 24 shaayidaa qabsiisna jettanii ganama yoo qabsiistan galgala singarkaa hiikkachaa jirti ijoolleen. Tole? Takka hin jirtu. Isa immoo ragaa wajjin sinii fida. Keessattuu shawaa kaabaaf shawaa lixaa kana. Ishee kana sinitti mudu. Fixattee? Ayyee fixattee miti fixattee qabbu itole. Beekumsa kan qabu ayyee shawaa nu dhaamte shawaa hin qabatti ka deebi'e nu garsiista ayyee. Bareeda ta'ee yoo buumaa nuti waan barbaadu isa kana qabadhaan deebitanii. Akkasi koota isaanillee warri keessanillee deema halaalaa jechuun jiranii koota. Qabadhaati deebi'a rakkoon qabu nuti hundaatu yoo maaliif jennaani nuti. Ejjire sin qabdi laal. Nuti waan nuti barbaannu qabachuudha. Akkasi. Eegasani nuti nama nu bira dhufe nuti. Namtichi sa'aatii tokko boodaan illee hin deeba jedhee haa yaadu. Shaadaan qabsiisaa jennaan ol jedhe harka lukaa biyya suus waaqaa miti jedhe jennaan. Rabbiin tokkichi. Ebi Muhammad ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Sanboodaan ammoo namni Rabbiin isaa laafee parsentiin 75 yookaan parsentiin 90 islaamummaa irratti gadi dhaabata. Ijoollee shawaa akkana isin sochoosaan jirtu laal. Ijoollee shawaadhaa akkana isin sochoosaa jirtu ka achi imimmaan isin muusisaa jirtu ijoollee shawaatii mi lafa kanarratti. Farhaan ijoollee shawaatii bar. Farhaan isin boochisu kun imimmaan. Dura dhaabbatu. Kan isin jechiisisu kun farhaan ijoollee shawaati. Kan miila tokkicha isin dhaabu kun. Maal ta'etanii jiru? Farhaan bari ijoollee shawaati bari ijoollee islaamummaatti islaamumma qabattee dhaadhi. Miila tokkicha irratti isin dhaabu kun kan nu dhiisii yaa farhaan nu dhiisettanii kadhattan kun ijoollee shawaati. Maal duuba deebiti shawaan waan badeen qabu waan nama kaan irraa tokko waan ta'e hin qabu. Alhamdulillah hawaasa gaariidha. Gana islaamummaa achi keessa babal'ata. San qofaa miti kun ijoolleen baay'ee jira mucaa Muhammad Amin kun mucaa amma namni nama. Muhammad Amin jira ijoollee shawaati. Ijoolleen shawaa baay'ee jiran. Ijoolleen amboo keessa shaadaa qabatan baay'ee jiran Mustafaa fa'aa ijoollee baay'ee jiran. Ijoolleen duraan raajii tajaajilaa turan ijoolleen maal tajaajilaa turan. Fuulduratti illee ni qabatan. Fuulduratti illee fuuldura caanutti illee ni qabatan. Shaadaa wanna shaadaa ni qabatan. Shawaa keessa Wallagga keessa Arsii keessa Gujii keessa Boorana keessa dabalataan Iluu Abbaaboor keessa Jimma keessa bakka addunyaa Oromiyaa guutuu keessa jechuudha. Oromiyaa guutuu keessa inuma qabata shaadaa. Laakiin ammoo gariin isaadhaan kafaru jechuudha miti. Kan kafaru jira. Sababni isaadhaan namni hundi Rabbiif jecha dhufaa miti. Zamana kana miti zamana Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam argameetiin jira kun. Sinigaltee sababni isaadhaan namni gariin ka maqaaf dhufu jira. Kani takka kani waan biraa yaadee dhufu jira. Yeroo garii ka kiristaanota walitti yaadee dhufu jira. Nuti hojiin keenya maali? Nama kana qalbii isaa keessa maaltu jira laaluudhaa miti. Nuti hojiin keenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kun singalchuu jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kuni waan qalbii keessaadha waan si ilaallatu midhati yaamsuma yaamsi jedhe. Nuti nama shaadaa qabadhe jireetti dhufe yoo obbo Shimallis pirezidaantiin naannoo Oromiyaa lee dhufanii shaadaa qabadhe jedhan nu bira dhufanii jennaan kabajamoo obbo Shimallis ashhadu an laa ilaaha illallah jedha jennaan. Tamaam waan takka. Nama kamiyyuu dhufeettiin jennaan shaadaa naqabsiisaa jennaan nuti of duuba deebi'uun akkana laalu akkas irraan hin jiru. Akka shaadaa qabsiifna nuti. Akkasi tunta biraadhaa tuntanaa jechuudha. Tabiraadhaa ta mucayyoon jette nuti shaadaa amantaa namaarraa haasoftan jette nuti amantaa namaartii miti kan irraa haasofnu amantaa keenyarraa haasofna nuti. Yesuus Kiristoos keessanii miti kan kiristaanaati miti Yesuus. Keessanii miti bifa isaatuun beektan. Beekti abuumaas kiristaanni Yesuus diimaa gurraacha namni beeku jira. Anarra beekan. Hin beekan Yesuus. Wallahi isinirra beekan. Yesuus gurraacha mu diimaadha kiristaana kam gaafadha hin beeku.